Olbay mati, olbay. Olbay. Itu olbay. Oh, olbay. Oh, olbay. Acing kaya apa tu? Asing. Acing kaya olbay. Cuma kaya jira. Hindi sih. Hindi singa. Amma mira jangan mira. Nila saja. Cuma juga be. Udah terus. Kada sini acing kaya mas. Acing kaya. Jabara pumalle. Lagi saja baru pun. Jabara. Sabun mana mah ansibiran dapat aja. Etin sibiran tu. Gila ber. Kami apa pete sih? Wani. Kurfaa hirribaa keessa erga ciifte jechuun ati rabbiin sitti hin godhini akka immoo isiin si dalagatti akka sheexaanis si dalagatti akka uummanni jechuun abdii jechuun siiriin kun si dalagatti jechuun akka mana sanirraa jechuun ati gabboo hin barbaanne akka ati gabboo hin dandeenye akka ati caccabtee achi teessu miila kana urreessite kanaa keessatteeti isiin waan kana si qodde rabbiin si hin qonne inshaallah jechuun rabbiin si haa baraaru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya. Salaamtaan teenya ta'uun ni rahaati bakkuma isin jirtanitti isin haa geessu jecha. Alhamdulillah rabbil alamin as geenye jira. Maalirra turtee bal'oo eessa dhabamtee jechuun keessan isin oolamu. Alhamdulillah jechuun duraan dursee alhamdulillah rabbil alamin. Egaa as geenye jira kunoo mana keenya kana keessatti jechuun gallee nagaan jechuun jiraachuu jira alhamdulillah namni hundinuu haa galatamu. Asumaan jechuun hin daganne jechuun waan gartee irra jirru isinii mullee hin irraanfanne takka jechuun gaa. Bakkaan hangaatu jechuun irraa fuudhu dhaqee ni beektan jetti yaada. Achumaanuu hin fedne hangaatu. Maaliif hin fedne ni beekta. Xiqqoo jechuun wallaansarra waan jiruuf xiqqoo waan baareetuuf xiqqoo ati waan adda addaa jechuun waan itti ibsanii wallaansaaf jechuun beektollee akka isin hin marin hedduu takka isin daganne dhiifamaan isin hin jaa. Inshaallah jechuun ati xiqqoo booda isii bakka isaa irraa jechuun nin fidaa isinillee waliin isin garsiisa garuu waan jabduu takkaatu dhufeen arra jechuun gara fuula gartee miidiyaatiin as ba'ee waan kana isin himuu deema. Akkuma gartee beekanitti uummanni jechuun sheexaanni jechuun qaba. Uummanni sheexaanii akkuma gartee beekanitti warri gartee siirii fi waan adda addaa godhuuf jechuun akkuma nama Oromoo rakkisuu turetti amma nama gartee sheekaa jechuun rakkisuudhaaf sheeka keenya jechuun jabaa jechuun nama nu bira dhaabbatu nama jechuun nama hunda bira dhaabbatu nama jechuun kabajaa dhabees ka gartee siiriin gartee itti hidhanis jechuun irraa hiibu ka jechuun mana keenya kana jechuun nu qulqulleessee isallee jechuun asirraa fageessee Sheekh tartiib kajan kaasraa fageesse jechuun sheekaa keenya alhamdulillah rabbil alamin arra sheekaa keenya san jechuun akkamiin jechuun itti dhufee jechuun keessan hin oolamu garuu fiidoo isaan gallakkisan gartanii jiran jeetii yaada. Haadha mana isaa keessaan haati mana isaa tunis jechuun hedduu takka baalagee dhugumatti jechuun dhalaan ni jirti dhalaan kabajaa qabdu jirti dhalaan goonis jirti dhalaan baalageenis jirti. Maaliif arrammoo jechuun abbaa mana fi tokko abbaa ilmaan fi tokko gara siiriitiin gara jechuun humna addaatiin gara jechuun hin beekamne itti dhufanii jechuun nama namaaf yaadu nama jechuun waa hundaafuu nama Oromoo kanaaf jechuun yaadee hasiiriis itti hidhamtees ka jechuun fayyadames bira dhaabbatee nama kana waa godhuuf kana nama sheekaa kaagettuun kabajaa qabu kana arra jechuun isa jechuun sheexaana sa'i manatti yaamtee abdii nama jaamsan sheexaana maqaa isaallee taphachuun barbaadu jechuun kana jechuun ani dhugumatti jechuun akkuma jibbettiin jira rabbiin aboo isa mukaajita rabbiin haa jibbisiisu hedduu tokko jechuun na dhibdee jechuun arra mana yaamtee mana isaa keessatti jechuun waa goote kurfaa jechuun hiribaatti waa goote akka inni jechuun mana kanarraa hin deemne akka inni mana kana caccabee naa taa'u naa godhetteeni dhugumatti meechi laala haadha manaa godhetta meechi laala haati manaatu jechuun dhugumatti jechuun haati manaa dhugumatti lubbuu teete jechuun lubbuu ilmaan keetii jechuun arra jechuun deebitee jechuun gara tokko diina sitti ta'uun kuni hedduu tokko jechuun nama ajaa'ibsiisa daawwattoota keenya. Mee waan kana cilaala. Dhalaan akkuma inni jechuun dhalaan gootuun ni jira, dhalaan kabajaa qabduun ni jira, dhalaan jechuun jaalasa jaallattuun ni jirti, dhalaan jechuun nama jaallattus nama Oromoo jaallattus ni jirti. Kana jechuun dhala waliin jechuun takkaa warrabsuu takkaa waliin tuqu suni miti. Dhiifama naa godha. Hedduu tokko jechuun dhalaa takka keessa jechuun baala keenyas jechuun baxraanni namni waa takka hin beekne, namni jaalsa hin beekne, namni fira hin beekne, namni jechuun Oromoo hin beekne, namni jechuun baala kee ni jira jechuun yaada jechuudha. Nama akka jechuun jaartii sheekaa kana. Ani jechuun maal na gooti nana biraan jechuudha. Miila gala wasuusu godhuu dandeessa jechuudha. Maaliif irra abbaa ilmaan si namni kanatti siiriidhaaf waa hundaa jechuun hamiltee jechuun abdii kana naa godhi akka mana naa gadi naa godhi akka mana caccabu godhi akka kana hundarraa wata kan ta'u sheekni wata kan ta'u inshaallah isin rabbiitiin nama jechuun quraana hafasee jiru nama jechuun rabbi beeku alhamdulillah. Warri jechuun deemtanii hojjetan jaartii sheekaas ta'e abdis ta'e kun sheexaantu waan jechuun nama hangattaa'ee jira. Nama Oromoo kan hangattaa'ee jira. Akkuma beektanitti rabbiin irra nu haasu
nama gartee waa dalagu nama sheexaana nama dhugumatti jechuun nama Oromoo kana jaamsu fi takka miira jalaa fuudhu barbaadu kana jalaa is fuudheetu numa laalla inshallah. Rabbiin irra nu haasofneetuma du'aa godhachaa itti jira jechuun inni miira jalaa fuudhamu dhugumatti hedduu takka jechuun naare. Kun warri fajaajaan jechuun kan duraanuu nama dhabaasu bare kan duratti akkasuma godhuu tara sitti mana kiyya kanatti akkas jechuun ani godhe akkas jechuun baar godhe akkas jechuun nama hunda fakkaataa akka keenya hunda akkas godhe kama kanatti nama hunda laaqeetu ni jira akka abdii kana. Akka abdiitti jechuun fakkaataan akka abdii jechuun magaalaa jechuu keessa hedduudha ji'eetii yaada. Garuu bifa nuti beekamne itti qophaa'atuma jira. Rabbiin irra nu haasu itti qophaa'atuma jira. Rabbiin nu haamuu jechuudha. Nuti immoo rabbi jechuun waan jiruuf ni moona jeetii yaada isinillee daawwatsa keenya jechuun du'aa godha. Maaliif warri jechuun karaa keessatti dhuftanii jechuun bilbiltanii jechuun bal'oo sheekha sanii dhaami sheekha sanii jechuun akkuma san barbaran baane warri jettanii jechuun nadhoote illee galatooma. Akkasumatti jechuun keessaa illee dheetiin dabarsu jira. Naannoo mana keessatti hin dhiyaatanii gurbaan sheexaanii dhaqee achitti jechuun waa dalagee jira. Atillee qoqobaadhu jechuun sheekatillee dhaameetiin jira. Asumaan jechuun akkuma isinis dhageessanitti sheekha jechuun namoota akkatanii siidhaamuu barbaadu. Ati jechuun nama muslimaati. Nama jechuun quraana haffatee jiru. Nama jechuun rabbi beeku. Nama ibaadaa rabbiitis qabu. Uummata kan taatu. Rabbiin si biraa jiraatu. Garuu mana keessaa jechuun ati jaartiin qabdu. Jaartiin ta'e jechuun diina keeti. Jaartiin ta'e diina keeti. Jaartiin ta'e tasiiriis daleetu. Jaartiin ta'e jechuun tasichuun si jaamsu barbaadu. Jaartiin ta'e jechuun taa'amma ilaa ammattillee duraa irraa ilaa hanga ammattillee jechuun dhugumatti jechuun si jaamsitee jechuun sis jaamsu barbaadu. Teechuun nama jala namaa keessi godhuu barbaadu jaartii ta'eeti. Dhugumatti jaartii kana kanaachuun manaa qabaachuun dhabaa ture caala malee manaa qabaachuun caalaa miti jechuun jedhu. Mee chilaala daawwattoota keenya jechuun waan kana. Hedduu tokko jechuun ani wallahi aareeti miira keessallee galee jechuun dhiif manaa godhaa. Garuu sheekha jechuun awwanni si dhaamu akka daawwattoonni si dhaametti akkanatti illee himuu jiran namni Oromoodha. Namni sheekni kun jechuun akka barbara mana isaa hin baane akka naannoo mana isaa sana hin dheeyne mana isaa jechuun kurfaa irribattis waa dalagamee jira. Kurfaa deewwan jechuun keessaan kanatti illee waa dalagamee jira. Garuu hojjetanii garee viidiyoo maranii kan lakkisanii nuti illee gara daawwattoonni arge. Atillee arguun dhabdu ji'eetti yaada. Jaartiin ta'e jechuun irra sheexaanaa wajjin jirti jechuudha. Warra siirii darbu kanaa wajjin jirti. Sheekha kana quba qabaattee jechuun naannoo mana keessa sana akka hin baane waa hundaanuu jechuun sheekni kaasii olitti jiraachuun mala sheekni biraatti jiraachuun mala walumaanuu anaas ta'e waliin mari'annee naannoo mana keessa jechuun hanga gartee qulqulleessinutti si wajjin ati kophaa ta'e mana sana dhaqxee jechuun kurfaa hirribaa keessa irra gachiiftee jechuun ati rabbiin sitti hin godhini akka immoo isiin si dalagetti akka sheexaanni si dalagatti akka uummanni jechuun abdii jechuun siiriin kun si dalagatti jechuun akka mana sana irraa jechuun ati gabboo hin barbaanne akka ati gabboo hin dandeenye akka ati caccabtee achi teessu miila kana urreessitee kanaa keessotteeti isiin waan kana si qoodde rabbiin si hin qonne inshallah jechuun rabbiin si haa baraaru garuu naannoo isaatti dhiyaachuun qabdu ji'eetiin siidhaama akka bal'oo tokkotti akka gartee uummanni Oromoo siidhaametti illee naannoo mana keessanitti illee dhiyaachuun qabdu jaaniitti jechuun siidhaamanii dhaamsa isaaniitti illee asumaaniin siin ga'e jechuu barbaadeeti sheekha jechuun achitti hin dhiyaatin yeroo dhiyaatillee ati dawaa qabda dawaa keessan jechuun mana keessan yoo dhiyaatillee qulqulleessuu qabda malee dabtee ol seentee jechuun gattaa'uu fi dabtee ol seentee jechuun siin harka fuudhuu fi isii jechuun ati garagattee akka haadha manaan laaltee jechuun itti maruun sin barbaachisu. Dhugumatti qaama sittis waan dalagame hin beeknuti. Qaama si waan dalagame hin beeknu waan manatti dalagamee si gadda jira. Qaama sittis jechuun si dalaguun mala. Takka haadha mana kiyyattee harka fuudhuun takka assalaamu alaikum jettee jechuun ati jechuun waan hojii raawwatte akka mana sanii gabdi hin baane si godhu dandeenya. Nama namaa yaadu kana jechuun uummanni hin fedha. Nama namaa yaadu uummanni hin fedha. Nama bira dhaabbatu nama rakkataa bira dhaabbatu nama jechuun qasiiriin itti godhame jechuun raayibu hin fedhu namni kun jechuun warreen jechuun akka abdii kun warreen akka jaartii ta'eetiitu warreen jechuun faana dhooffatee duraan maamu nama Oromoo kana miidhaa jiru jechuun isaan eeggate jaala. Gar tokko maaliif isin akka jechuu jirtu dhalaa jala taan jala deemaa waan kanallee atillee birraa xiqqeessi. Jalallee deddeemin zamana kanallee itti sagar. Garuu amma dura bakka taan dhaabbachuu tana ani sidhamaa seenillee ta'uu hin beekne bakka hunda dhaabbachuun nama sheekarra nama jechuun waa hunda jechuun waan rabbii tana jechuun beekurraa hin barbaachisu. Suniif nagee kee eeggattee jechuun qulqulloottee jechuun rabbii keessatti jiraachuu qabda. Beer khaniif khan jala naannoo qabdu beerri jechuun takka waan dhalaan amma zamana ammaa kana badee jira zamana aakhir jira. Zamana aakhir akkuma jirrutti amma namni firaa eegan jechuun dhalaadha. Namummaa magaalaa tana keessa firaa eegan dhalaadha.
warri jechuun gaafa san jechuun mana kiyya kana dhufee jechuun bal'oo na gargaari jettee dhuftee jechuun intaltu san jechuun mana kanatti gargaarsallee akkumaan godheetti fudhachuu diddee akkasiin na goota asittillee gartanii jirtan namni dhalaa jechuun firraa eegaa namni dhalaa jechuun jaartii sheekaatu kana qabu dhugumatti battee jirte jechuun dhalaa. Dhalaan jechuun dalagachuu wallaaltee jechuun luqmaa halaal jechuun dalagaa halaal dalagachuu wallaaltee dalagaa haraamitti garagaltee jirti. Wanni kun jechuun hedduu takka nu dhibee jira. Warri jechuun gama gartee haraamitti deebi'ee jechuun luqmaa haraam kana jechuun baree kana jechuun silaa firraa dhiftanii irra bareedaadha. Gara rabbii keessanii deebiidha. Qulqullaawaadha. Salaata keessan qabadhaadha. Imaana rabbii isin yaa kennu carraaqadhaa. Halaal nyaadhaa isin hin jennee jira. Kana jechuun diddanii jechuun gara jechuun siirii kanatti gara waan hundaa kanatti gara badii kanatti deebitanii jechuun waan kanaa jechuun godhuun kuni waan takka wanni isin fayyadu hin jirtu. Isinuma balleessitu malee wanni isin fayyadu takka hin jirtu. Suniif yoo sirra hojjetan sirraa waadha. Yoo kan rabbii deebitan kan rabbii deebi'aadha. Wanni kun jechuun rabbiin irraa isin gaafata. Garuu waan nyaattan jechuun obboleeyyan keessan hin miidhinaa. Obboleeyyan keessan waa ittiin godhinaa. Nama jechuun duraan siirii dalagu kanaa hojii taatanii kun abdiin jechuun duraan gallakkifama. Kakateesi waan hundaas ta'eesi ittis hin deebu jeesi gaafuma karaa hundatti jechuun iji baanne dadhabne tara lamada jechuun numa kanaa jechuun akka nu godhe jechuun ani gartee dhugumatti rabbii gatitti jechuun alhamdulillahi rabbil aalamiini gara hangaatutiin mana gartee hidhaa keessatti jechuun akka malee nu godhanii jechuun akka malee nu laafatanii nu laamsisanii jechuun kana jechuun rabbii wajjin ati hangaatu wajjin keessaa baanee alhamdulillahi rabbil aalamiin isin jechuun xiqqoo booda jechuun hangaatu illee fideetiin isin garsiisa rakkoon qabu amma akka duraa isinitti jechuun bayyanattee jirti jechuun isii tanatti jechuun wooma itti dalagee duraanuu basa godhee jechuun xiqqoo rakkattee ibsifaas shakkitee maal shakkitee jirti jechuun kanaaf quraana rabbii qabatanii ibaadaa rabbii qabatanii jechuun quraana itti baratanii jechuun taa'uun dirqama taatee jirti warra gartee siirii kana jechuun rabbiin isaan haadha maasu warra nama dhamaaf najee deemu kana. Asuma dhuga daawwattoota keenya jechuun sheekha biraanillee isinii geenye jira. Sheekni jechuun waan kana jechuun akka irraa iftiisu jechuun asumaanuu itti himne jira. Isinillee itti himtanii koomentii fi waamti galatti kaafii jaartiin sheekhaa hedduu takka baddeetti. Asumaanuu gaa asalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.